ammallee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Wallagga Baafii Horroo Guduruutti namoonni hedduun ajjeefamaa jiraachuu himan. Kan akka miseensa waldaatti ibsine malee namni firri isaan du'in namni hiriyyaan isaan du'in hin jiru. Kanaaf walumatti qabaatti. Dhiyeen kana namoonni haadha warri isaanii jeesuun dhagahamaa jira. Sababi isaa maali? Walloluu irra darbanii immoo mana keessatti ciisicha adda baasuu irra darbanii immoo gara sasuu kanneessaa kanaatti dhufu jechuudha. Waan kiniin araada namaa ta'uun qajeelfame irratti baay'ee saniif ibsina. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Aslii Galgaloo. Nuudhiyaa dhaggeeffattooteenna oduuteen jalqabaanii waggoota muraasa dabran qofaa yoo xiqqaate hordoftoonni isaanii 350 ta'an godin Wallagga Baafii Horroo Guduruu Wallaggaatti ajjeefamuu waldaan Masrat Kiristoos ibsa. Dura lol waraan mootummaa fi hidhattootaan booda kan ammoo haleellaa hidhattoota gosa lama maqaa sabaa dhahataniin hammaateen lubbuun namoota hedduu dabraa jira. Ibsa baaseen waldaan kunin godinoota Wallaggaatti gareewwan muraasni lubbuu lammiilee bu'aa siyaasaaf itti dhimbaa jiraachuu fi hawaasa yeroo dheeraaf waliin jiraatee diigaa jiraachuu hima. Akkaatum kanaanii haaqnis ta'ee nagaan qawwee naduun taane mariin akka xumuramu gaafate. Kanneen du'aa jiran lammiilee nagaa ta'uu pireezidantiin waldaa Masrat Kiristoos Paastar Dasalany Abebee hiikaa fiixa isaatti dubbate. Waggaa lamaan sadan kana keessatti wanta raawwatame egaa kuni jechaanii fakkeenyaaf yeroo darbe gamsarratti dhageessite ta'e gara 72 namoonni miidhamanii baay'een isaanii waldoota keenya kan akka waldaatti ibsine malee akka miseensa waldaatti ibsine malee namni firri isaan du'in namni hiriyyaan isaan du'in hin jiru. Kanaaf walumatti qabaatti. Tariitii lola gidduutti moo maal gabaasa argattaniin maalidha sababni namoonni amma kanatti hin du'an? Fakkeenyaaf nama jaamaa, nama qaroo ijaa hin qabne, nama baqatee ba'uu hin dandeenye kan akkasiitti ta'a. Kanaaf baay'inaan kan nu dhageenye kanadha. Egaa jechuun inni hidhatee deemus uummata irratti yerootti dhukaasu jira. Mootummaan immoo isa hidhate kana maaliif soortanii maaliif akkas gootan jedhee yerootti dhukaasu jira. Kaman biraan immoo finxaalayyiin gama biraatiin immoo dhufanii sintu akkas godha kan jedhu jira. Uummanni gama sadii kana gidduutti qaama sadan kana gidduutti kataa jira jecha. Namoonni kun namoonni du'an jettan kun namootuma nagaa hidhannootiin waliin qabannedha jechuudha. Takka maali maqaa isaanii tokko lama sadii jennee qabna waan ta'eef walakkaan gaggeessitoota waldaa walakkaan amantoota waldaa walakkaan immoo akkuma asirratti qaroo ijaallee warra hin qabne warra dhukkubsatanii siree irratti du'an mana isaaniitti jecha baqatanii bahuu isaaf hin dandeenyee fi utuu isaan siree irra ciisanii kan du'an. Hawaasa qixa lamaanitti dhukaasni gaafa banamu mana keetii ba'ii mana isaatti dhufee haadha manaa abbaa manaa addaan baasanii gaafa ajjeesanii kana maal jechuun danda'ama. Kana irratti immoo miidiyaa kabareejiin hin jiru. Namoota liistii godhan sana keessaa harka keenya ga'ee dubbanne malee utuu gaafa telekominikeeshiniin gadhiifamee baadiyaa keessatti itti namni nagarretti kan du'anii. Tole xalayaa sanarratti akka ibsametti waraananii gaafin deebi'u hin jiru humnaanis rakkoon furamu hin jiru kan jedhu jira achirratti mootummaadhaaf gaaffiin isin dhiyeessitan jira. Egaa mootummaadhaaf gaaffii nuti nama nu dhaga'u hundumaaf dhiyeessine. Dhiyeen kana naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti abbaan manaa haadha manaa ajjeesuu yookiin haadhi manaa abbaa manaa ajjeesuutti dhagahamaa jira. Namoonni ajjeefaman kunneen gariin nama yeroo dheeraa waliin turan. Kaan ammoo namoota gaa'el yookiin fuudh keessatti hin turin. Wal ajjeesuu kana maaltu fidee ka jedhirraatti waggoota 18 ol barsiiftuu gaa'ela akka taate Aadde Qabbanee Hundeessaa dubbise. Oromoon abbaa araarsaa qaba. Gama amantaatiinis haa ta'uu, gama aadaatiinis haa ta'uu jira ture. Wanti fokkisaa dhumta akkasii kuniyyuu dhaga'amaan turre. Amma garuu wanta gurra namaatti hin tolle. Wanta baay'ee hammeenyisaa dabalaa kan deemetu dhaga'amaa jira. Suukkanneessaa kan ta'e du'a suukkanneessaa. Maaliif jarri kun foon tokko hin turreere? Wal jaallachaan turre, jaalalaan walitti hin heerumne maaliif wal ajjeessu?
balleessu yoo jenne kooziin isaa waan baay'eetu jira gaa. Tarii qabeenya ta'uu danda'a. Tarii rakkoo wal quunnamtii saalaa ta'uu danda'a. Tarii rakkoo firooti gidduu seenuu ta'uu danda'a. Rakkooleen isaa baay'eedha jechuudha. Sana hundumaa hiikkachuu dadhabaniitu gara kanaatti dhufu jechuudha. Walloluu irra darbanii immoo mana keessatti ciisicha adda baasuu irra darbanii immoo gara sasuu kanneessaa kanaatti dhufu jechuudha. Egaan kana maaltu godha yoo jenne akka kootti tokkoffaa jaalala dhugaadhaan wal jaallachuu dadhabuutu kana fida. Jaalalli dhugaan jiraannaan wal ajjeesuu miti ija hamaan ija bukkeetiin ija hin taaneen iyyuu wal ilaaluun hin jiru jechuudha wal ajjeesuu miti. Deebi'ee immoo rakkoo isaanii bilisa ifa baasanii lama ta'anii yoo hiikkachuu dadhabanii gara nama isaan gorsuu danda'uutti baafachuu dadhabuudhaan jedhan rakkoonni gara biraan immoo ammatu nama warra hojii kana irratti hojjetan firoota ta'uu danda'a abbootii amantaa ta'uu danda'u abbootii gadaa ta'uu danda'u namoota jaarsolii biyyaa ta'uu danda'u rakkoo isaanii iccitii isaanii baasanii himanii furmaata hin argata jedhee yaada. Bardurii namoonni gaa'el keessa jiran yoo wal gufatan yookiin yoo wal dhaban abbootii amantaa yookiin abbootii seeraa yookiin jaarsolii biyyaa itti himuun iccitii isaanii itti himuun hin ulfaatu. Koota waan kan nuuf furaa jedhanii namni yaaman. Amma immoo namni soda qabaa. Akkuma jette gaani amma durii namni hin himatu. Xinnooma ta'es argaan guddadhe jechuun ollaadhaa biyyaa yeroo jaarsoliin ba'anii yeroo araarsan xinnoo ta'e na yaadadha. Namoota ollaa yeroo isaan araarsan jechuudha. Har'a kana yoo ilaalle garuu jaarsolii biyyaa miti. Fira isaatti iyyuu hin himatu namni citiisaa. Rakkinatu qabu maanni rakkoo qabduu isin itti gaafatte lakki rakkoon qabnu nuyi jedhanii nama biratti akka wal jaallatan pretend godhu aktii godhu in agarsiisu. Gaafa manatti deebi'an garuu rakkoon akka isaan gidduu jiru hin dhaga'amu. Dur namni ollaan akka maatiitti wal jaallata. Jaarsoliin kabaja qaba. Amma gaanii bara keenya keessa yoo ilaalle kun in argamu baay'ee. Bara kana yoo fudhatte iccitii nama eeguunis rakkina la. Kunis rakkina tokko yaada. Akka namni iccitii isaa himatee furmaatan arganne in godhaa yaada. Dargaggoonni amma fuudhuuf deeman kaamikiin gaa'el kee jiran karaa qofa qaban maal ta'uu qaban jettee yaadda akka dhimmi isaanii nagaan furan akka araaran furan. Hawaasa malee namni jiraachuu hin danda'u. Walii isaa malee namni jiraachuu hin danda'u gatii ta'ee fi warri gaa'elatti adeeman illee kana beekanii hiriyaa wajjiniin firoota wajjin ollaa wajjin biyyaa wajjin hawaasaa wajjiniin illee hariiroo uumuudhaan jaalala uumuudhaan walii wajjin nyaachuudhaan walii wajjin dhuguudhaan jaalala walitti agarsiisuudhaan walii wajjin utuu jiraachuun jiraate akkuma kana qobaatti ba'anii hamma sadarkaa du'aatti illee waliin geessisan jedhee yaada. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii kirkirri lafaa Indooneeziyaa mudateen namoonni du'an 268 ga'uu fi kan madaan 1,000 ol ta'uu himan. Namoonni du'anii fi kan madaan kun hedduun isaanii ijoollee barumsa jedhan namni garii gammaa hin argamne. Yuukireen keessatti lubbuun namoota miliyoonaan lakkaa'amanii balaarratti argamti jedha dhaabbati fayyaa addunyaa biyyattii keessatti ibsaan addaan kutamuun yeroo cabbiin bu'aa jiru kanaatti namoonni miliyoon 10 ta'an ammaatti ibsa malee jiranii jedhan oowwaa fi bakka nagaa barbaaduu fi namoonni gara miliyoon 3 ta'an baqachuu himu. Yuugaandaatti namichi ijoollee 102 fi haadha warraa 12 qabu rakkoo dinagdee waan jirtuu fi deeggarsa gaafachaa jira. Jaarsi Muusaa jedhamu kun akaakuu ijoollee 567 agammaa qonnaan maatii isaa jiraachisaa ture. Amma immoo ijoolleen isaa akka barattuu fi mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa fi namoota kadhachaa jira. Dhaabbileen miti mootummaa Faransaayinn deeggaraman Maalii keessatti akka hin hojjenne waraanni biyyatti bulchaa jiru dhowu. Dhaabbileen deeggarsa namoomallee dhorkaa kan keessa jiran. Taphataan Manchester United Cristiano Ronaldoon kilabii isaa taatamaan gadhiisuuf Ronaldoon torbe dabree gaafiif deebii kenneen na dhiibaa jiru leenjisaa sin kabajuu jedhee dubbachaa ture. Murtee kan irratti kilabichaan walii galuu himan. Kiniini kun boqonnaa namaa kennuuf liqinfama. Gatiin isaa salphaa. Taatullee namoonni araadatti taa'ee rakkoo seenanii jiran. Qorichi kun Tramadol jedhama.
Dubbiin hammaannanii abbaan taayitaa to'annoo nyaataa fi qoricha Itoophiyaa ajaja kennan malee qoricha hin gurguramne qajeelfama baase. Lakkoofsi barattootaa fi ogeeyyii fayyaa araada qoricha kanaan qabaman waan dabaleef qajeelfamni kun kaba'e. Namoonni kiniin kan liqimsan akka waan hundi gochuu danda'utu nutti dhaga'ama waan hundi nu dagachiisaa jedhu. Dr. Abbel Wolde Mikaa'el Hospitaal Qinduus Phaawulositti ogeessa kliinik saayikooloojii. ወጣት ተማሪዎች በተለይም ሃይስኩል እና ኮሌጅ ተማሪዎችን አንድም ደስታን ለማግኘት ሁለቱም ደግሞ ልክ ስመም ለማስተማር barattoonni sadarkaa lammaffaa fi kolleejjii gammachuu argachuu fi dhibeerraa bayyaanachuuf itti fayyadamu. Dargaggoonni kun osoo beekumsa hin qabaatiin namumarraa dhaga'anii dhimma kana keessa seenu. Wanti naalamne garuu gammachuu fi boqonnaa kennaaf. Haa ta'u malee irra deddeebiin yoo itti fayyadaman dhibeef saaxilamu. Qorichoota akkanaa guyyoota 10 oliif yoo itti fayyadamne araadaaf saaxilamna. Ijoolleen kunis osoo hin beekamiin araan isaan qabata. Osuma rakkina qabu amma qoricha fayyadaman dabalaa deemu. Sababii kanaaf qorichi kun maallatti fidaa waan jedhu namoonni baay'een hubannoo isaan qabanne. Dubartoonni yeroo laguun itti dhufu isa isaan dhukkubu dandamachuudhaaf jecha qoricha kana fudhatanii araan isaan qabee gara kiliinikaa kan dhufan jiru. Barattoota irratti sochii hubannoo uumuun ni barbaachisa. የሃይስኩል ኮሌጅ አካባቢ ግን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በስፋት ያስፈልጋሉ። Dr. Yoonas Laaqawweemmoo hospitaala Amaanuweel keessa dalaga waa'ee qoricha kanaa fi rakkoo dhaqqabsiisuu gaafan. ከሌሎቹ የኦፒዮይድ ዝርዝር ውስጥ ካሉት መድኃኒቶች አንጻር ሲታይ የሚያስከትለው ጉዳት አንደኛ ሱስ የመሆን ነገሩ ሲታይ ዝቅተኛ ነው። ትራማዶል qorichoota opioid kaan waliin yeroo bira qabamu haallitti araada ta'u xiqqaadha. Akkasumayyuu ta'e garuu carraan araadatti ta'e ni jira. Inumaa dargaggoota biratti faashinii ta'eera. Miira gammachuu namoota hundaras ta'uu baatu ni uuma. Saayinsii araada keessatti wanti gammachuu namaa kennu carraa araada namatti ta'uu qaba. Sammuu keessa jijjiiramni waan uumamuuf jechuudha. Kunis tamboo, jimaa fi alkoolii dabalata. Gara jalqabaa gammachuu namaa kennee tura keessa isa malee sammuun dammaquu dadhaba. Namoonni qoricha kana liqimsan qoricha kana yoo dhaaban miira gammachuu hin qabne keessa isaan buusa. Ni dhiphatu amalas dhabu. Araadi kun wallaansa qaba. Tajaajila kanas hospitaalota Zawdituu, Amaanuweelii fi Phaawulos irraa argachuu danda'u. Namoota hospitaalota kanneenitti ciisanii wallaansa argatan argeera. ዘውዲቱ ሆስፒታል አለ፣ አማኑኤል ሆስፒታል አለ፣ ጳውሎስ ሆስፒታል። Abbaan taayitaa to'annoo nyaataa fi qoricha Itoophiyaa qorannoo taasiseen qorichi sirna alaan namoonni itti fayyadamaa akka jiran erga'uu hima. Qondaalii dhaabbatichaa Aadde Asqanach Alamuu BBC Takkimteetti qorichi taree sadarkaa biyyaa fi idil addunyaatti to'annoon irratti godhamaa jira. Waancaa addunyaa Kataaritti adeemsifamaa jiruun Saawud Areebiyaan seenaa dalagde. Saawudiin duuba kaatetti kubbaa miilan maqaa guddaa qabu Arjentiinaa 2-1 injifatte. Injifannoo kanaan booda mootummaan biyyattii bor ayyaana ta'ee akka oolu murteessu ejensiin pirees Saawudii gabaas Galaana Balaay gabaas qaba. Dhaabbileen barnootaa fi manneen hojii seenaa haaraa gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Saawudii raawwate kabajuuf akka cufaman ibsameera. Taphni gareelee lamaan osoo hin eegaliin dura barri kun kan Liyoonel Meesii ta'uuf akka jiru Arjentiinaanis erga bara 1990 as waancaa addunyaa fudhachuu akka maltu haasa'amaa ture. Faallaa kanaan morkattuun Arjentiinaa Saawudii Arabiyaan ammoo injifatamuurra ka darbe filannoo akka hin qabne sanuu goolii hedduun injifatamti tilmaama jedhutu ture. Taphni daqiiqaa 90 ammoo tilmaamota kennaman guutummaatti fashalse. Saawud Arabiyaan addunyaa irratti kubbaa miilaatiin biyya sadarkaa 51ffaa irra jirtu yoo taatu Arjentiinaan ammoo warra waancaa kana injifatu jedhamanii tilmaama duraa argatan keessaati. Taphni kun eegalee daqiiqaawwan jalqabaa 10 keessatti taphataan cimaan addunyaa kanaa Liyoonel Meesiin rukuttaa peenaalitiin goolii jalqabaa galche. Hanga boqonnaaf baanittis Arjentiinaan goolii 3 galchanis taphaan ala lakkaawaman jedhamuun haqaman. Warri Saawudii boqonnaa booda daqiiqaa 10 gidduutti gooliiwwan 2 galchanii addunyaa raajan. Arjentiinaan taphoota 36 darban otoo injifatamin har'a Saawudiin imalli injifannoo ishee gufate. Arjentiinaan sanbata dhuftu Meeksikoo waliin kan morkattu yoo ta'u Saawud Arabiyaan ammoo Poolaand morkatti.
Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Mammaasii galgal kanaa sila dhufin oolu kajeela duriyaamii jedhe. Hiikan isa maani kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan ka qophees ammayyuu itaana keessaniif dhiyeessaan aslii galgalooti. Akborii saatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.